Akkam jirtan obboleewwan kiyyaa video kana akkuma agartaniin walii qooduu fi yaada bakka jirtanutti waliif dhaamu waan akkanaa wal barsiisuun gaariidha. Waliif haqoon obboleettiin keenya Makkiyaan Saudi Arabiyaa keessatti fayyaan illee maatiin silleen agarre isiis maatii isin agarre duutee du'aa silleen owwaalanne du'aa silleen agarre. Rabbi qabri taballisu maatii fi firoottan isii obsa haa kennuuf nu'umaayyuu obsa haa kennu. Gubaa keessaa hin baane yoomuu kannu keessaa hin baane keessatti jijjiiramuuf biyya ormaa gizee dhatte waan akkanaa nama mudata. Akkam jirtu obboleewwan kiyyaa warri afaan kana dhageessanu anis obboleettii keenya waan kana waastaappiin dhuftee natti iyyate gara Saudi Dubai irraa dhaamsa gara duddubaaran isiniif qaba. Waa'ee obboleettii keenyaatti deebina. Anillee dhaamsa jajjabduun isiniif dabarsa kana irratti. Keessatti warroonni biyyaa bahanii Saudi Arabiyaan gaariidha, Dubai ajaadha jechuun hin danda'amu. Ajaan akkuma Saudi Arabiyaa jiru Itoophiyaa keessa jira, akkuma Itoophiyaa keessa jiru Dubai keessa jira. Kanaafuu yeroo ammaa faa teknooloojiin bal'atee jira. Obboleewwan kiyyaa yeroo wanni tokko isin mudatu Makkiyaan obboleettiin keenya akkasiin himaa turtetti amma miidiyaan hedduutu dabarsaa jira. Sagaleen obboleettii siillee dabarsitee jirti karaa miidiyaatiin. Sagalee sanallee isiniin waraabne maatiin yookaan madaamiin yookaan immoo aramni isin bira teessoo doorsisaa kan turanidha si ajjeefna jedhanii obboleewwan kiyyaa. Kana erga dhageessee obboleettii si maatii ishiitti himattee turte asirratti rakkinni jiru guyyaa Rabbi qadaa kee geessise inuma duuta. Qadaa of oolchuuf wanni ajaja Rabbiin biraa bahe hafa osoo hin taane Rabbiin har'a balaa kanaatiin duuta oo jedhe inuma duuta. Wanni Rabbiin qaddare hin hafu laa shakka fi zaalika. Kun waan Rabbiin jedhe waan ta'e jennaan kanarratti shakkii tokkollee hin barbaachisu. Haa ta'u garuu yeroo wanni akkanaa isin qunname obboleewwan kiyyaa namni hedduun seeraan ala biyyaa bahaa jira, seera qabeessaanis bahaa jira. Namni biyyaan ala seeraan ala baatanis namni seera qabeessaan baatanis yeroo wanni akkanaa kun isin mudate bakka jirtanutti bakka jirtanu maaliif hin himne, viidiyoo waraabdanii maaliif hin gadhiifne, lakkoobsa araba sanaallee maaliif bakka jirtanu maaliif hin mul'ifne. Inni du'e kan jiru barumsa akka irraa fudhattanu amaanaan siniin jedha. Arabni yoo seera qabeessa bira hin jirre yoo xalabaadhaa baddanii bira jiraatan ta'e lakkoobsa araba sanaa yookaan nama sooshaal miidiyaa tokkotti erguu yookaan immoo nama seeraan ejensiitti yookaan imbaasiitti iyyachuun lakkoobsa araba sanaa baaftanii kenninaan qaxxitaa hin qabama hin dabarsa. Arabni wanni takka yeroo tokko asumaan haasaa tokko yoo isin himitime Beeruutiitti ammi dhageessanitu Beeruutiitti intala takka falaan qabanii lakkoobsa kiyya erga fuudhanii lakkoobsa namicha sanaa kennaniin booda irratti dawwalaan qaxxitaa bormaata dirree xiyyaaraan geessa jedhee tikkeettii muree fi dirree xiyyaaraa geessee ari'ee obboraa galche jechuudha. Karruuyinsii bahuu ka'aaru wannan kana isinii godheef namoota ala jiranutti lakkoobsa araba sanaa kennuu yookaan immoo viidiyoo eddee jirtan waraabdanii gadhiiftanii yookaan immoo lakkoobsa eddee jirtanuuf lookshiina erginaan poolisii fudhatamee dhaqamee isin baafama. Biyyi Oromoon keessa dhibde hin jiru obboleewwan kiyya. Kanaafuu wanni takka yeroo isin mudate obboleettiiwwan kiyya keessattuu na ajjeesaatti natti kakataatti jettanii taa'uun hin barbaachisu. Gizee amalan taane irraa agartanu arabni yoo ruuhii keessan baafte maaltu sii dhibe? Kanatti aansuudhaan sagalee waastaappiin obboleettiin keenya tokko garaana gubdee asumaan akkasiin du'aa'ii gootanuuf isinitti dhaamaa. Bakka jirtan hunda adaraa du'aa'ii godhaa fi obboleettiin keenya tokko akka jetti bakka isin lookshiinii natti ergite ajimaadha jedha. Ajimaa jedha lookshiinii suni Dubaayii keessaa ajimaadha. Natti boostee dhuftee haadhaaf abbaan illee yookaan obbolaan natti bilbilanii adaraa nuu qaqqabii jedhani. Obboleettiin keenya sagalee kiyyallee ni dhageessi natti fakkaata. Ammallee wanni isinitti murtoofte hin jiru.
isiin harka dallaalaa jirti waahii dallaalaallee waahii namni asumaanoonni isin hubachiisu waahii dallaalaa biyya biyya tokkotti dabarsanu yoo itti gaafatamummaa hin fudhanne yoo wanna kana haqqii namaan eegne namni wal gargaaru waan beeku irratti wal gargaaru wama jiru dallaalli fakkeenyaa fi waan beeku kan agarsiisee maallaqa isaa fudhatu karaa gaarii nama buusu taanaan waan beeka wal barsiisuudha hojiidha garuu bakka taane wal buusu dogoggora guddaadha waan kana waan Finfinneetiif waahii Dubaayii Saudi Arabiyaa bal'inaan viidiyoo biraa irratti irraa dubbadha asumatti dhaabatu kun obboleettiin keenya bakki Ajimaa Shaarjaadha bakki lookshinni agarsiisu natti ergitee natti iyyattee natti boossee lubbuudhuma kootii daafeen jira adiraa maal naa wayyaa obboleessa kiyya naan jette anis yeroo kenneefi ittiin haasa'ee lookshina keellee naa ergi jedhee isiini asitti Dubaayii irraa fuudhamtee Liibiyaatti ergamuuf ergaa ishee kun hojii fi miti hojiidhaaf waan ergamaa jirtu miti garuu akkasiin himtutti waan ruuyiidhuma kootiifan sodaadhe jennaan obboleettii kiyya akkatti badduu qabaannaan yoo dandeesse baddaa ambootaan si tolchaa akkati irrakkanne nan godhaa jedhetan yaalii godhaan ture garuu booda irratti fooqii 8ffaarra jirti gubbaa mannitti qollofamtee eegamti achitti namoonni angita ebbiraa deddeeman natti fakkaata akkasiin himtutti sagalee isiillee isiniif hin maxxansu amma dhuma isiirratti akkatti baatu erga dadhabamee dirree xiyyaaraarra deeffamuu biyya biraatti dabarfamuu geessaatti biyyi isiin dabarfattu kun Liibiyaadha Liibiyaaf immoo hojii miti jetti isiin akka himtutti ruuyiidhuma kootii sodaadheettee maatii isiittillee dhaamtee maatiin boohaa jirani achi baduu hin dandeessu jechuudha kanaafuu carraan jiru carraa wayii godheeraafi carraa akkasiin achi baddu yookaan akkasiin lubbuu ofii qaqqabattu anis hanga tokko godheefiin jira sanumaaf rabbiin abdattee taa'aatti sanarratti du'aa'ii godhaa lubbuu intala obboleetti keenya rabbi habaasuudha wannan godhun dhabee ammaaraa cibiraa wanni godhanu hin jiru fooqii 8ffaa gubbaariirti wanti hin yaaliin illee hin jiru namoota achi keessa jiran hedduu mari'achuu yaalaan ture kanaafuu carraa kana rabbiin nagaadhaan akka baasu kadhadhaa isiniin jechaa obboleewwan kiyyaa ani viidiyoo kana waahii obboleettii keenya isee Saudi Arabiyaa irratti duuteefan waraabe malee bal'inaan wanna Finfinneetiif wanna Dubaayii keessatti deemaaru bal'inaan hin dubbadha kanaafuu obboleettiiwwan kiyyaa rakkoon tokko isin mudatee isin qunname taanaan wal gargaaruu fi waan akkanaa viidiyoo tokko namatti ergachuu karaa WhatsAppiitiin yookiin immoo karaa Imootiin karaa dandeessanii namatti ergachuu fi yoo dadhabdan meeseejii barreessu lakkoofsa araba sana lakkoofsa mana sanaatii fi lookshina kennamnaan biyya araba fedhe keessa yoo ta'e akkuma inni biyya namni seera qabu waan jiruuf baafamuu dandeessi bahuu dandeessi arabni yeroo tokko bilbiltanii isin intala sana achi akkas hin gootu yookaan mucaa sana achi hin baasu taanaa yoo jettanii ni sodaatti seeraan sodaatti akka Itoophiyaa miti seeraan sodaatti waan ta'e jennaan wanna kana akka bal'inaan waliif qoodanuu fi akka bal'inaan waan kana itti yaaddanii wal gargaartanu obboleettiiwwan kiyyaa isiin seera qabeessaan deemtes isiin seera ala deemtellee rabbi sina eegu rabbi sin bira jiraatu bakka rakkoo ta'etti karaa lakkoofsa keenyaatiin nu bilbila karaa miidiyaatiin dabarsuu ta'u bakka rakkootti isiniif